baga kan kootaatee dhuga. Jabaadhu. Garuu wanta tokko na shakka beekta. Firaawala kan dhorkine qofa. Shakki tokko malee dhiifama siif gooti. Yaaddayi. Anaan garuu natti hin fakkaatu. Garuu waaqayyo beekadha. Mucayyoo tana as qofa todoon taane haga biyya alaatti illee fudhattee akka deemtu. Bultiif si argee ilma akkanaa si dhalti. Intala akkanaa si dhalti. Bareeda akkanaa dhaluun barbaaddu ati. Maaseeta maako. Inni urtee baay'ee natti tola ture. Ati immoo anaaf waan gaarii akkanaa yaaddu sirriitti hin beeka. Amma garuu maal? Kanan dhufeef dhimma biraatiif wantan sirreessu jira. Kan ammoo booddee kan dhimma dhufeef sirreeffadhee booddee itti deebinee immoo sirreessina waan jiru. Maal jechuudha? Addunyaan kun bu'aa hojii ilma namaati. Gatii dadhabbii isaa. Namni lammii irraa fagaatee biyya isaa irraa godaanee ogummaa fi dandeettii qabuun jireenya isaa jijjiiruuf tattaafata. Qaamaan ammam yoo fagaates yaadaan biyya isaa jira. Maatii koo jechuunis waan qaburraa hiree miira jaalalaatiin dirqama isaa baha. Eeyyeen bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya baachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Badhaatu sulula qinxaamaa kan taate magaalaa Adaamaatti kan argamu Hoteela Ilkawaabee. Gara Hoteela Ilkawaabee yoo dhuftan aanaa dhufu jennee isin simanna. Paarkingiif immoo hin dhiphatina. Iddoo bal'aa qabna. Hoteela Ilkawaabee. Bashannanuuf yoo dhuftan nyaata ammayyaa fi aadaa akka fedha keessanitti ni argattu. Maal kana qofa sagantaa garagaraa fi walga'iidhaaf galma mijataa ta'e qopheessinee jirra. Hoteela Ilkawaabee sammuu hojiin dadhabaa oolee boqochiisuuf siree mijataa ta'e abbaa tokkoof lama. Teessoon keenya magaalaa Adaamaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa fuulduratti nu argattu. Odeeffannoo dabalataatiif Duwwaa 222 114 Duwwaa 93 yookaan Duwwaa 920 390 774 Hoteela Ilkawaabee. Odaa elektirooniksiin fedhii uummata isaa hubachuun kan dhaabbate meeshaalee elektirooniksii qulqullina olaanaa qaban yookiin orijinaala qofa biyya alaa irraa galchuun gatii madaalawaa ta'een dhiyeessuun kan beekamudha. Marri isinis odaa elektirooniksii yoo dhuftan meeshaalee akka bilbiloota, laaptoop, taabileetii, deesktoop, pirinteroota, kaameraawwanii fi akkasumas waan feetan ajaja keessanii bakkuma isin jirtanii ni dhaqqabsiifna. Teessoon keenya handhuura Oromiyaa Finfinnee kutaa Boolee irraa ka'uun fedhii maamila keenyaa guutuuf jecha kutaalee Oromiyaa maradameewwan keenya babal'ifachaa jirra. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 911 43 Duwwaa 7 yookaan Duwwaa 988 60 70 80 yoo jettane bilbilli keenya banaadha. Yookaan karaa marsaalee hawaasa keenyaa Facebook, Telegiraamii, TikTok fi kan kana fakkaatan odaa elektirooniksii yoo jettan nu argattu. Odaa elektirooniksiin dhaabbata aara galfii maamila keenya. Odaa elektirooniksii. Akka jira nagaa maalanoo gidduu kana manaa ba'aan jiru bar meelaalaan xiqqoo ishee waan gaarii nan jirtu beekta
Beeta akkasii bilbiluu gaaddoona deebisi. Siin bilbila takka. Abbaan Firaa'ol. Siif. Obsan hojii wal beektu. Ani si agaafadhu malee isatti beektaa? Isa dabarii riyyaan koo kana wal si barsiisa sin jechaa. What? Roobii maarree jechaa turte isa kana? Roobsan sidha? Sifana riyyaa kooti. Maalidha? Maaltu uumamaa jira? Amma reefuu diinummaan koof keemmoo caalaatti jabaate. Ishee fayyadamtee na basaasaa turte jechuudha? Maaloo dharee? Yeroo ammaa kana kan ati didaa turte obboleettii koo waliin walitti si barsiisa yeroon jedhu kanaafi? Meelu maal sitti fakkaata? Waan hunduu akka tasaa ta'e. Waan itti yaadamee ta'e. Homaa waan akka tasaa ta'e hin jiru. Amma carraa kennaa waan hundaa sin hubachiisa. Mee carraa maali? Mee maal nutti himta? Mee maal nutti himta? Nutti himta? Mee nutti himta? Maal nutti himta? Maal nutti himta? Kottoon sitti hima waan inni sitti himu. Siif na dhaggeeffadhu. Deemasi. Hello. Hello Meelu. Akkam jirta maaloo waan si qajeelchisu yoo jiraate maal siif fidu Meelu? Homa. Si qofa na hawwisiise. Akkam mana dhufee sin dubbisneefis siif hin mijanne natti fakkaata Meelu. Of eeggannoodhaaf jedheeni bara. Bilsee biraa wanti haaraan maaltu jirame? Homtuun jiru akkuma yeroo darbeeti. Roobsa, waan hundumaaf yoo tasgabbaa'e. Waan ansiin jedhe hundumaa immoo hin irraanfatin. Baay'een gaddamoo kan koo hodhatee jireenya keessa jeqee miti. Siifuun yoomiyyuu dhiifama naaf goota. Yoomiyyuu. Ani tanima balleessaa koo ta'us nan ibsaaf. Siifan nama ishee soba hin jaallattu. Matumaa soba hin jaallattu. Matumaa. Hunduu balleessaa kooti. Kun baay'ee gaariidha. Ati garuu caalaatti of eeggachuu qabda ammas. Tole Meeluu koo garuu mucaa garaa kee keessa jiruufis baay'ee of eeggannaa godhi. Homaan dhiphatee na dara. Argitee? Ammumarraa daa'ima keetiif cinqamutti kaatee ana caalaa. Eegaa Meeluu kun beekamaa miti. Ayi. Nagaatti. Tole nagaatti. Siinis as keessa galchuu hin qabu ture. Garuu balleessaa hunda ofitti fudhattee of hin komatin. Waan hunduu carraadhumaan ta'e. Kanaaf amma maal hojjare? Ani hin beeku. Bilbilaaniif bilbilan kaastu. Teekstee erginaan naan deebistu. Maal gochuu akkan qabu hin beeku. Hundumaaf yoo tasgabbaa'e. Mana ishees ta'u deemee na haasofsiisa. Ani mana ishee hin beeku. Eessa hin deemu? Hin beeku. Inni rakkoo hin qabu. Annan beeka waan ta'eef waliin deemnee haasofsiisa. Dhugaa? Eeyyee. Maal ofirraa deemu akkas ta'a? Garuu yeroo xiqqoo kennuufii qabda. Hundumaaf yoo tasgabbaa'e. Jabaadhu. Ganama wal agarra. Nagaan buli.
Walisi barsiisuu politiikii waliin jedhee ani dhibba yeroon gaafadhu sababii ma fakkaanneen yeroon inni guyyoomsaa ture namni takkaan shakku namni. Isboo jarri lachuu tokko. Roobsan jalqabarraa kaasee dhimma kana waan beeku sitti fakkaataa sitti? Eeyyee sirriitti beeka waan beekuufi kan inni anaan wal baruu hin barbaanne. Akkamire? Jira galata waaqa. Biloo ko yeroon waa'ee deemsa kootii yaadu baay'ee na dhiphisaa jira. Ani baay'ee na dhiphisaa jira dhugaa. Maal taatu hafe itti dhiisuu laanoo ka'e? Nan beeka bareedaa koo akkati baay'ee naa yaaddu. Garuu weessumi kee akkasitti hin dallannee fi yeroo muraasaaf ga'ii madeebi. Dhimmeessuma koo sanaanatti ta'eeti malee mee yaadime biyya kanaa maalan dhabean biloo. Biyyi kun qilleensi isaa lafti isaa irratti hojjetamne malee waan hundi isaa baay'ee namatti tola. Sanarraan immoo mucaa kana fakkaatu dhiisii maal barbaachan deemaan? Lubbuu koo waa'ee tikeetii akkam goote garuu? Raa'ol. Yoomiyyuu ifaa godhan Roobsan. Raa'ol kophaa miti kan inni natti taphate. Roobsan faana ta'eetu natti taphachaa ture. Anarraa maal argachuu danda'a itti yaadda? Sirraa maal argachuu danda'a? Siifoon hundumtuu salphaadha. Ati kenna anuma sirriidha anumatu hin jedhiin meeti. Bakka koos ta'ee yaadime akkamitti shakkuu danda'a? Siifan. Roobsan bobaa koo jala taa'eetu sirraa odeeffannoo funaanaa ture. Akkamitti narraa maal argata? Kenna. Haala kana waa'ee seenaanis beeka jechuudha. Wayyoo! Reefuu naa bari'aa jira man. Amma dafiitii tu waan tokkoon sobiin natti himi. Waa'ee koof waa'ee seenaan ittiin ta'e beektaa? Dafi. Dafi natti himi. Wal horta sana ni yaadatta? Seenaan irra deddeebi'ee natti bilbilaa ture. Guyyaa ta'e immoo aaree dhufee kaafee. Hinnaannee hin dafi natti himi. Sitti waan jira miti kaafeetti dhufee haasofsiisee ture yeroon siin jedhe sana. Roobsa wajjin ture gaafa sana. Wayyoo meeluu. Wayyoo meeluu. Wayyoo Sinan. Kana dhaga'uu qaba. Sinan dhaga'uu qaba kana. Bilbilli koo seera. Tikiitiin koo dhumee jira. Kaleessa naaf ergeessumi. Aniifati immoo torban dhuftu waan waliin mallatteessinuuf torban isa garasii immoo nan deemaa jechuudha. Raajiidha garuu eenyuun hin kaastu? Hiriyaa koo yeroo isaan tuunaa bilbila yeroo kanatti eenyu akka na jiru hin barbaadu. Sinan. Amman mo'ame meeluu. Akkam firaa walitti himtee jirta moo? Itti meen jira firaatti. Garuu inni saalanni keessa jiru. Baay'ee miira haarii keessa jira. Maal ta'e? Jechuun dhimma meelaalaa wajjin wal qabateen uumamee natti fakkaata. Meelaalaadhaan baay'ee jaallata. Hello yeroon. Maaliif bilbilan kaastu ati? Maal nagaa miti yeroon maal taate? Bilisee faana jirta. Dafi wanti baay'een badeera Sinan. Dafi manatti kottu. Dafi. Maayini armeen nagaa miti maal ta'an? Yeroo kamiyyuu caalaa of eeggannoo gochuu qabda. Tole nan dhufa. Dafi Sinan. Tole dhufeera yeroon. Maalinni Sinan? Bilooko. Armeen yeroo isaan koomaa keessa galanii jiru. Deemuun irra jiraatu hospitaala deemee jiru. Singeessa maali? Ati soo ta'e diraayiv godhii kottu bilooko. An kontiraataan hin deemu. Jedhi yeroo Lakki biraa singeessa. baay'ee na riifate. Baay'ee.
jechuun akkasii garuu. Attuma qofa murteessinati. Ati immoo sirrii hojjette. Ati obboleettii kooti. Dubbata sayyuu. Ati immoo sirrii hojjette. Callisi. Na nyaachiste. Cantu yeroo meeqan sitti himaa? Ancidha guddaa osoo hin ta'in inni heerumu. Amma siin gara Ameerikaa waan deemuuf isaa mallatteessuu qofaafi. Yoo dafee deebi'uu baate hoo? Hin tur. Yoo baay'ate ji'a lama qofa. Amma yoomi kan inni deemu? Torbanni kamisa dhufu eessuma isaa tikeetti mureefii jira. Kan isin waliif mallatteessitanoo? Firoo. Hin dagatte moo? Guyyaa sadii booddee ati fi Feenaan irra gooleedha jedhee sitti nimne? Ifa mana dagadde. Ofii nagaadha ati garuu? Nagaa miti Biiluu. Meeluu baay'ee yaadee jira. Mana kana gartuu akka itti jibbisiise. Ani ishee malee jiraachuu hin danda'u. Firoo, amma kan hundumaa si gootee moo? Si miiteetti bara? Nan beeka namitee jirti. Mee bakka ishee of buusuuf ilaala. Sababa du'a abbaa ishee barkan itti gaafatamaa kan gootu abbaa kooti. Kanaafuu keessa isheetti gaduun uumame mana ajaa'iba. Amma kan hundumaa sitti balleessitee har'a akkamittiin akka waan ishiin balleessan qabnetti isheen haaltaanati. Firoo. Akkanatti mucaa kottaa taphatu gurbaan kun. Silumayyuu immoo dubbiin humti siifan natti hin tolle bara. Durumaanuu natti hin tolle anumaanuu. Kan kottaan qatee kan inni siifanitti immoo taphateetu abidduma natti ta'e. Siif. Gada. Akkam. Akkam ati? Akkam gado. Nagaadha? Akkam? Jirtu. Nagaatti. Maaliin badde? Maaliin badaa? Hojii natti baay'ate. Waan baay'ee sirreessu jira ture akkam? Jira kun galateessa. Dhiisaan dhiphatina. Wantoonni nuti yeroo gabaabaa gidduutti sirraatamu illu. Dhimmi kan kee akkamii? Torban tokko booda waliif mallatteessuuf qophoofnee jirra. Sho. Waaqayyoon sinaa gargaaru. Milkaa'aa. Roobsaaniin garuu wal harkitanii beektanii seenan. Tasa argeen beeku. Billisee faana garuu baay'ee walitti siqu. Akka maatiiti. Siif. Roobsaan faana akkam gootanii? Ilaa gaaddu. Waa'ee mucaa sana natti naasa'in. Dhimma sana dhagahuun barbaadu. Maaliifi? Yoo baay'eeti sababa isaa gaafadhu. Sababii isaa maaliin gaafadhaa gaaddu? Osuma beektuu akkas naan jettaati. Waan isaan hojjechaa turan hunduma isaanii beekta miti atis. Sababiin isaanii anaan qabatanii ana fayyadamanii meelaala jabaachuu ture. Isa immoo argataniiru kun. Kanaaf kana booda sababii waan ta'an gaafadhuun hin jiru. Tarii gaafa walii mallatteessitan ragaa tokko isa godhachuu dandeessi.
So ati beekuni baatu sinni sirriitti waan si beekuuf of eeggachuu qabda. Guyyaa sana akka firaa olii firiyaa isheen ala namni tokko akka dhufnu oliif gallee jirra. Ani garuu akkasumatti hin fakkaatu. Maaliif bilisiin itti gaafatamtu tokko waan taateef sirriittan ishee beeka. Firaawuliinis taanaan akkasuma. Anaaf namoota gaariidha. Amma kanatti hammeenya isaaniillee argeen beeku. Argitee gaaddo. Atillee na hubattee gara koo ta'an jirtu jechuudha argitee? Jarri sun mee gaaddo. Rirma isaan. Rirma. Warra lafa jala deemee lafa qotee ba'u. Roobsanis taanaan jaalallee kooti sin jaalladha giiftii koo maal jecha na jala fiigaa bahee waan inni godhe argiteetta. Sanaadha deebiteeti immoo dhuftee namoota gaariidha namoota maaloo gaaddo maaloo dhimma jara sana natti hin kaasin lamu yoo dandeessa dhimma jara sana natti hin kaasin. Isaan lachuutu argamaa jechuudha. Maaloo mee akka hogootee mansiiste? Argatteetu mucaa kana fakkaate. Soo dhuguma jette. Maal sitti fakkaate yaadaatu? Biyya alaa akkan deemu ishee taasisee jira. Qophii garaa sagantaa jiran guyyaa sana akka qophaa'u gaafa qubeelaa garuu akkasumatti namni tokko iyyuu akka dhufneetti humnaa sirriitti tolii galtee jirti. Ani garuu adaadu amma jarri olii mallatteessanitti keessi koo baay'ee sodaata. Arannoo. Homaa shakkii. Wanta dhumte dhufu. Ani barsiif isaan caalaa siinii kanan beeku. Ani tasgabbaayitii itti yaadii murtoon taanee murteeffatiin siin jechuu barbaadeeni malee waa kan biraaf jechuuf miti. Homaa wanti hin tasgabbaa'u hin jiru gaaddo. Sii waan si rakkisoo hin jiraate. Homaa wanti hin tasgabbaa'u hin jiru gaaddo. Sii waan si rakkisoo hin jiraate. Kanaan booda waa'ee dhimma nama sana dhimma jara sana natti hin kaasin. Natti hin kaasin dhaga'uun barbaadan waa'ee isaanii. Itti yaadisiif tasgabbaayitii. Ani kana booda waa'ee isaanii xumureera. Fixeerani waa'ee isaanii kana booda. Tole dhiifamasiif. Ati riyaa koonte taateef akka itti miidhamneef jedheen. Yeroo kana gaaddo. Namni tokko illee na hubachaa hin jiru. Pilees atumti illee na hubadhu. Dhimma jara kana haa dhiisnuuti. Haasaa biraa haa ta'u. Tole mee. Meelu. Homaan sodaatiin malee. Kaleessa guyyaa guutuu ishee wajjin joora oolle. Qubeelaa kan guyyaa sanaaf ta'us binnee jirra. Waan sodaachisu homtuu hin jiru meeluuku. Sanarraan immoo waan yaadamteerta. Adaaduu dinqaa dhufte. Eenyudha? Ani nan bana. Lakkisnasa naqeen bana. Eenyu? Eenyudha? Maal? Maal? Nagaasee haadha wayyaan abbaa koo. Gurba? Maal ati addaggeensa fuun beenne? Bucaa koo akka sana goote? Waan hundaa sana irratti raawwatte har'a moja kee ashaboon dhiqattee naa dhuftaa qe'ee koo. Maal ati namni akka kana? Maal namni of hin beenne? Meelaa suusisuun barbaadama. Meela dhudhu hin jedhu. Amana dhageessa? Deem balbala koorraa. Deem jakoo dura. Gonkumaa meelaa. Kuna guyyaa gosanatti bilbilaa oole. Namni al takka lama sadii bilbileen dhiisu namni jalaa kaasuu dhiise. Firraa biloo kan gooturre. Dhugaa keeti.
Eessa jirta? Dafi konkolaataa naa qopheessi. Ariifadhu. Roobsa, dhimma ariifachiisaafan si barbaade. Dafi gara waajjiraa naaf kottu. Dafi.